akkuma nama tokko amma biyya lafaa kanarratti namni tokko gaafa jiraatu gaarummaan isaa badaa hin mul'atu. Garuu namni sun yoo boqote namni hundumtuu hin gaddaa. Ammas immoo kunis egaa jijjiiramuu jennaan hundumtuu amma gidduu kana raabsaa jira waan ta'eef seenaadha jechuudha. Quuqamni ijoollee biyya hambaa jechuudha. Yeroo hundumaa anatti dhaga'amanatti jechuudha. Otoo gara paaspoortiin dhufiin jechuudha. Yeroo tokko jechuudha. Gaafa Itoophiyaa keessatti wanti addaa jijjiiramu kan dursee yaaddamu, kan dursee hirriba dhabu, kan dursee himimmaan buusu ijoollee biyyoota hambaa keessa jiranidha jechuudha. Maaliif jennaan namni biyya hambaa jiraatu bibir'ataa jiraata inni jedhamu dhugumadha obboloota kun jechuudha. Biyya namaa keessatti hagam sooromtuu hagam guddattuyyuu jechuudha. Wanti biyya kee keessatti si quunnamu yookaan immoo wanti biyya keetii alakkate sochooni si taasisu tokko jira jechuudha. Itoophiyaan jibbamtes jaallatamtes naannotee haqattee Itoophiyaa manuu galchuu wantoota akka kanaafaate jechuudha. Waan jarri kun jechaadha. Waan jarri kun anarratti raawwatan jechuudha. Isiniifan qooda. Jarri kun jechuudha amma yeroon isaanii daddarbee inni kaan jijjiirameera. Garuu jarri kun ija koo duraatiin fagaatiin seenaa isaanii isiniifan himachuudha. Kun nagaan isiniif habaayee tordoofta yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessa miti an obboleettiin keessa nagaa koota waaqayyoof galanaa ta'u. Maallaqa birrii 10dha kun egaa akka Itoophiyaatti. Qarshii birrii 10ti. Gaafa maallaqni kun jijjiirame isa paaspoortii kana caalaa ama paaspoortii illee jijjiirame maal jedhan anaa garuu jaalala maallaqaa hin beektu akkamitti akka dhuftus beektu gaafa maallaqni kun jijjiirame miidiyaan hundi Itoophiyaan hundi odeesse jechaadha. Dadhabbiin keenya bishaanuma taate jedheen guyyaa sana bu'aa buleen jechuudha. Yaada malee immoo guyyaa kaleessas paaspoortiin jijjiiramennaan egaa Itoophiyaatti akka nuti hin galle nu taasisanii se'an yeroo duraa jechuudha. Itoophiyaatti dhalachuu keenyayyuu abaarree yaaddee ture garuu haa ta'u malee seenaan kana anan na gammachiiseera dhugaa dubbachuu fi maaliif ennaan ani miidiyaan kamiyyuu haasa'aa jira garuu irra haasa'uu kaniin ani barbaadee fi seenaan dhalootatti darba. Akkasuma immoo paaspoortiin kun dur waggaa 200 dura bifti isaa maal akka fakkaatu hin beeku sin beektu ta'e hin beeku. Maqaan Itoophiyaa irra haa jiraatu iyyuu malee bifti isaa kan matee duraanii ani hin beeku. Kan haaraa kana immoo arguuf jirra. Garuu haa ta'u malee hundumtuu seenaa qaba jechuudha. Gaafa maallaqni kun jijjiiramte hundumtuu hin boo'e. Garuu haa ta'u malee maallaquma sanatu bifa isaa jijjiirame malee qabeenya namaa warri dafqatee ama'atee hojjetatu wanti irraa citee yookaan wanti itti dabalameef hin jiru jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuu fi seenaan hin dagatamu. Elaati maan isinitti fakkaate obboloota ko ani naasuu waggaa 5 kana na'ee fi kan kaleessa na'ee tokko dhugaa waaqayyo isa qumna gara biyya ormaa keessa yeroo jiraattanii hagam sooromtaniyyuu wanti Itoophiyaatti isin naannessee isin deebisuu numa jira jechuudha. Wanti Itoophiyaa keessa nan baay'ettee maatii kee loltee bahuu dandeessa. Namoota loltee bahuu dandeessa. Garuu biyya kee loltee yoo baate wanti naannessee biyya keetti si deebisu jira jechuudha. Argitanii fakkeenyaaf akka paaspoortii kanaaf. Akkasumallee maallaqa jechuudha. Biyya tokko namni tokko biyya isaa jechuudha. Haa yarattuyyuu haa guddattuyyuu malee namni tokko biyya isaa dhiqatee bahuu hin danda'u jechuudha. Waaqayyoof galanaa ta'u. Gaafa koronaan dhufe sana jechuudha waggaa 5 kana jireenya biyya ormaati. Ija koo immoo waatu na dhahee ture kanaaf bu'aa jechuudha malee dhimma seenaa yookaan immoo yoo seenaa durii miti. Maa isinitti fakkaate bara koronaan dhufe sana jechaadha. Bara koronaan dhufe sana ani biyyuma ormaa yeroo xiyyaarri hundi isaa dhaabate dhugaa waaqayyo dimni addunyaa hundatu uumaa jira miti. Waanuma deebinee maatii keenya arginu wayyatti fakkaannetti yeroo isaan jechuudha. Garuu waaqayyo nurraa dabarseera.
seenaaf kaawwadheerani waraqata isaa maaliif jennaan akkuma shaantaa keessa jiru yaadadheeni kuni gariin Itoophiyaatti yeroo deebi'ee baafadheedha. Kuni yeroo galudha. Asuma suura durii gaafa ilaalu anammoo anamii ta'een irra deddeebi'ee cheekii of godhan jechuudha. Kan mattaawaqaa jechuudha. Isa fuudha malee intala warra Keeniyaa. Asumaatiin jechuudha. Wanti hundumtuu seenaa qaba. Wanti hundumtuu immoo hin darba. Dhugaa dubbachuuf hin darbasi. Seenaas qaba. Wanti seenaa hin qabne hin jiru. Garuu hundisaayyuu hin darba. Asumaan egaa dhimma paaspoortii irratti jechuudha. Baay'een keessanii Amaariffaa geessu. Gadi fageenyaan dhaga'uu dandeessu. Hamma gaafa guyyaan isaa dhumutti isuma kanadha kan fayyadamu jedhanii gaafa guyyaan isaa dhume immoo haaraatu dhufaa. Yoo haaraan suni akka raabsamu yeroo jalqabameera ta'e jechuudha. Amma garuu oduumadha. Ankoo amma maarchii kana keessa kan inni dhumatu haaraatu na harka dhufa ta'e isuma kana deebi'ee naa dhufa ta'e hin beeknu. Garuu haatu malee inni guddaan ijoollota biyyoota garaagaraa keessa jiranii namoota paaspoortii hin qabne gara Itoophiyaa yeroo galuu jedhan sana waaqayyoomti isaan gargaaru malee warra qabaniif illee amma tokko gaariidha. Garuu amma paaspoortii haaraan Itoophiyaa keessatti akka hojjetamaa jiru aadaa akkasuma mallattoo jabanaa wayii irra jira akkananii istoorii namootarraa argutti. Mallattoo fi aadaa biyya keenyaatiin ba'uunsa namatti tola. Haa ta'uyyuu malee egaa seenaan siin dagatu jenna kanas seenaan siin dagatu dhugumadha. Wanti seenaa tokko nama marara ishii dhugumame wanta durii tokko gaafa argitan anamma jechuudha birritti 10 kana biyya galee akka tasaa shaantaa koo keessatti hafteettiyyuu kunillee hin hojjeta ammatti. Gin garuu ka durii tokko illee nan qaba. Ka durii tokko garuu haatu malee nama rarti. Akka seenaatti nama rarti jechuudha. Amma nuti wanta tokko gaafa harka fayyadamnu nutti hin beekamu. Garuu otoo wanti suni wanta badu akkuma nama tokko amma biyya lafaa kanarratti namni tokko gaafa jiraatu gaarummaan isaa badaa hin mul'atu. Garuu namni sun yoo boqote namni hundumtuu hin gaddaafi jechuudha. Isa silaa namni baay'een gaarummaan nama sanaa hin dubbanne gaafa namni sun boqotu nama baay'eetu gaarummaa isaa akkasii dhaabaluun bara akkasii akkas godhee guyyaa akkasii akkas godhee akkas mi'aamanii jira miti. Ammas immoo kunis egaa jijjiiramuu jennaan hundumtuu gidduu kana raabsaan jira waanta ta'eef seenaadha jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u kanaaf egaa hundumtuu yeroo qaba. Sagalee waaqayyoo dhugaa waaqayyoo taane baay'ee tokko na ajaa'iba. Wanti hundi yeroo qaba. Inni jedhamu dhugumadha. Wanti hundumtuu yeroo masaa eegee jijjiirama hin dhufa hin darba. Wanti hundumtuu yeroo qaba inni jedhamu isa qubna garaa dhugumadha. Sagalee waaqayyoo wanti hundumtuu bo'uunis yeroo qaba, gadduunis yeroo qaba, gammachuunis yeroo qaba, dhalachuu yeroo qaba, guddachuu yeroo qaba jedha. Inna asumaan dhugaasa qubna garaati. Sagalee waaqayyoo akka macaafa qulqulluutitti wanti hundumtuu yeroo qaba jedhamu keessaa inni kunii fi sagalee waaqayyoo dhugaa akka dubbatu amma tokko anaafiyyuu hin dhufa jechuudha. Kanaaf jajjabaadhaan isiniin jedhaayi egaa nutis amma waaqayyo carraa nuu laate biyya lafa kanarra kan jiraannu wanta ta'eef nuyiyyuu darbuuf jirra waan ta'eef asirratti illee dhugaan sagalee waaqayyoo akka qubna garaa ta'u namaa gala gaafa waa tokko dhufe wanti sun immoo yeroo isaatti hojjetee darbe khalas yeroo isaatti hundumtuu hin hojjeta garuu immoo wanti dhaabatee hafu hin jiru biyya lafaa kanarra jechuudha. Waaqayyoof galannaa ta'u turtii waliin gootaniif galatoomaa